Galmi kuni odaadhaan wal qabata. Gaafa odaa jala jiru mana marii lamaa jira. Odaa jala mana marii lamaa jechuun mana marii caasaa gosaa fi mana marii gumii gadaati. Gaafa odaa jalatti abbaan gadaa mirkanaa'ee muudamni isaa mirkanaa'u mana marii lamaan kanaani. Gaafa kana safartuu abbaan gadaa bara 8 halangee 8 wajjin gaafa fudhatee bahu abbaan gadaa gumii isaa gaafa fudhatee bahu gumiin aseena. Gumiin kun bakka itti raawwachiisu bakka seerri itti raawwatamu jecha inni galmi kun sun bakka heerri itti raawwatamu. Kanaaf amma abbaan gadaa bara 8 gaafa dhufu iddoon qubsuma isaa gubbaa kana. Iddoon qubsuma isaa gubbaa kana gaafa qubatu balballi duraa kun balbala isaati fi haadha mana isaati. Balballi itti aanu immoo kan keessummaatti simatu balballi itti aanu kan intaloo dubaraati. Ijoollee isaa kan shamarraniiti. Kan xarafaa immoo kan ijoollee dhiiraati. Oromoon ilmaan dhiirattii fi kan dubaraa waliin guddisu. Adda adda guddisa waan ta'eef kun seeraa kana eeggatee ta'a. Hagama gadii kanatti gizee dhufna immoo inni kun balbala ja'a. Balbalti ja'an argamu. Kan olii sun 4. Balbalti ja'an argamtu tun kunis kan duraa mana hojii isaati. Kun kan duraa kun kan inni maqoo yookaan keessummaa wajjin maqootti ba'anii itti mari'atanii manneen ammoo 4 hafan ammoo kan miseensan 4niiti. Miseensa 4 ogaa jennu amma warri dhiphisaa aangoo harkaa qaba. Fadata, Daraara, Horotaa fi Sabbaaqa jechaadha. Kan warreen 4 ganaa marsaa ofii eeggataniiti jechaadha. Isaan as keessa dhufanii hin mari'atan hin qophaa'u haala isaaniitti wajjin miseensa uf ijaaraa deemu. Manni kana galmi immoo kan sirna gadaa guutuutti galme. Gumii isaa, yaa'ii isaa, murtii isaa asitti jechuudha kan gaggeessu. Kana fakkaata galme. Haala manni itti ijaarames haala sirna gadaatiin wal qabatu. Haalli inni itti ijaarame. Gaafa waarii asiin ol ba'an ganama as ta'an. Gaafa ammoo waaree booda as ta'anii jechaadha. Kaleessuma akkasitti ta'an. Kaleessuma wanni kun laalamee nu gaafatamee kan qoratamee kan kaa'ame. Akkuma warri keenya kalee ganama way uffanne dhiiraa qamisaa fi marxoodha jedhee way uffanne haawwanii qaaliyyeef 8 jedhe. Akkasitti heeramee warri Walloo Oromoo Walloo qamisaa fi marxoo uffanne dhiiraa kan haawwanii ammoo 8. Kuni tokko nu godhaa. Gaafa immoo gammadanillee irra gadan isaanillee sirbi isaanillee irra gadaa. Keenyallee irra gadaa. Kanaaf nuti kaleessumaa Oromoon Walloo damee bareentumaa waan ta'aniif nutis damee bareentumaa waan ta'aniif aadaan keenyallee wal fakkaata waan ta'eef kanaaf qe'ee obboleessisaa dhufee qe'ee ufii dhufee kanaaf aadaa keenya wanni amma ijoon dubbii isaan akkasirraa baratanii galan baruuf hubachiisu barbaada. 8 oggaa jennu seera 2 qaba. 8 tokko gadaanuu 8 malee ta'u gadaan gaafa dhufu goojjoo 8 8tu qubataa. Gaafa 8 kun eebba waan ta'eef jiila kadhaadha waan ta'eef gaafa gadaan dhume 5tti dhufna. Kanaaf abbaan gadaa Wallolleen kana siinuu qabatee way qambatti qunnee diinaa wayaan sabboo qottoleen sabboo sulleen 8 innillee dachaadha waan 8 kanaaf tan uffanne haawwanii 8 kan dhiiraa
kan nama jabaa uffanni nama jabaa ituun kalee kennu maali sabbooqa kenna nama jabaaf keessumaa cimtu gaafa dhufe maal kenna sabbooqa kenna kanaaf kan asiin hubannee abbaan gadaa wallolleen aadaa teenya tanallee asiin baratee akka galu jechuu barbaada ulfaadhaa horaa bulaa jechuu barbaada. Ani maqaan kee Ahmad Muhammad Umarii abbaa gadaa Oromoo Wallooti. Har'a dirree kana dirree sanyiin tiyyaa irratti wal muddee sirna gadaa waan adda addaa irratti gaggeessan dhufee bakka kana arguudhaaf rabbiin guddaan haa galatoomuun ja'a. Kanatti aansuudhaan ani har'a gammachuu guddaan na dhagahame. Kiiloomeetira meeqa kutee as dhufee hayyuu ituu bootii gadaa ituu hunda isaanii hayyoota isaaniitii wajjin kana kee deemee bokkuu ituutii wajjin lafa tana daawwachuun anaaf akka waan har'a dhaladheetiin gammachuun na dhagahama anillee akkanatti of laala. Sabni kun saba bara dheeraa addaan citee warri asii kunillee walloo kee Oromoonillee jiraachuu dhabuusaa waan akka Oromoon hin jirreetti ilaalaa turre nullee akka waan fira malee jiraachuu ture nu fakkaate har'a immoo sirni gadaa jijjiirama dhufe kana walitti nu hidhee Oromoo kaabaa kibbi jirtu walitti fuudhee as dhufuudhaan eenyu eessaa akka bahee fi sanyiin isaa maal akka ta'e ni walloo bareentuudha ilmaan bareentuuti eenyuun beeka. Achirratti immoo deemtee ani amma sanyiin tiyya Baabboo Gutaa ituu Baabboo Gutaanii akka seenaa dhageenyetti nuti lafa tana warri abii dhufeeti addaan seene malee asirraa dhaabbattee hanga raayyaa raayituutti lafitu walumatti dhaabbattee kanuma Oromooti jechuu jira. Akka manguddoota keenya irraa baranneerti Oromoon garaa bal'ataa amma taadhaa tokko fuudhee ofii galsheetuma addaan cituu bira ga'e maleedha. Ani har'a as dhufee lammii tiyya tana keessa dhaabbadhee damiina tiyyas kannatti aantus argadhee hunda hayyoota hunda isaanii argee asatti dhufuudhaaf gammachuu guddaatu na dhagahama. Amma immoo asirratti kan hayyuun keenya jiru kun baradhee dhaggeeffadhee maalummaa gadaan qabuu fi maal akka ta'e asirraa deemee gara biyyaattis galshee babal'isuudhaaf karoora kiyya keessaa isa tokko. Ani har'a gammachuu guddaan na dhagahame. Tokko immoo kan hin galateeffadhu fedhu kuraa galaan warri maalkaa tarraamu sun deeggarsa warra wallootiif yaaddatee qomoo keenya jedhee geessuu saniiniin warri keenyallee achi dhufee hayyuun abbaa gadaa bokkuun muktaar fa'aanillee dhufanii achatti irratti waliin turree waan hunda arganii isaanillee lammii san arganii lammii sun kan isaanii ta'uu beekanii anillee saniin booda dhufee warra kiyya kana laaluun qabaa jedheen dhufee waggaan dhufu immoo akka keessummaatti oduun taane akka nama mana ofiitti dhufeetiin dhufee garaa kiyya bal'adhee malee keessummaa jedheen dhufnee gara mana kiyyaa ka warra hangafoota kiyyaan dhufe jedheetiin dhufee. Kanaaf warra gammachuu guddaan na dhagahama. Har'a immoo osoon umriin jiru har'a waan kana argee asitti hunda kana daawwachuudhaan baay'ee gammachuu tokko na dhagahama. Hunda dura immoo tokko kan nama ajaa'ibsiisu odaa shanan jiran keessaa odaan galma gahu qabullee kana ta'u kunillee gammachuu guddaan na dhagahame. Hangafa ta'us ni agarsiisa jedheetiin yaada akka sammuu kiyyaatti. Kanaafuu gammachuu guddaan na dhagahame horaa bulaa deebana. Bareed. Ituun kuraa galaanii wirtuu lama qaba ituun kuraa galaanii haroon caccabtuun immoo wirtuu kuraa galaan teessee jira. Teessuma isiitiin kuraa galaan teessii namni garee seenaa kanan beekne asirraa baratu. Kanaaf waa lama qabdi. Tokko wirtuu sirna gadaa ituu gaafa addaan qooddu kuraa galaan adda baafti daangadha isiini. Kan daangeffamee jirtuun aanaa odaa bultuun aanaa habroo fi aanaa bookeetii jecha isiin kun kan daangeffamtee jirtuun ollaan ishii. Kana gisee jennu booda Oromoon kaleessa qabeenyi ituun qabu maali? Loon. Reefu odaa bultuu irraa kan dhufnee
hora qunniiti. Hora qunnii loon akkamtu dhuga laata? Seeran ta'a. Loon dhuguu qabu isa. Hora baaduu loon akkamtu dhuga ta'a laata? Seeran ta'a. As dhufnas dabarree as ammoo kan jiru hora diimaa, hora baatee fi hora qaalluuti. Horti kuni hora diimaa loon akkamtu dhugaa? Hora qaalluu ulfoodha. Horti waayyuu kunis safuu addaan mataa isaa danda'e qabaa jira. Kanaaf malkaan gaafa irreeffatamu irreessi malkaa hora kana irratti balbala saaqanii irreeffatanii kunooti. Kanaaf balbalti immoo gaafa baaniin gamaani. Kanaaf amma gaa haroo seenaa akkanaa sana ummanni naannoo kana jiru safuuf duudhaa kana eeganii itti fayyadamuutti illee safuu duudhaa ganama eeganii Oromoon kana ittuun fayyadamuuti. In kunuunsa malee isunuu yaatu jallisii hin godhatu. Kanaaf Oromoo bakka tana jirtuun barakaa guddoo waaqni isin haa kennu isumaa achitti isii tana eegaa jechuun barbaada. Uumamaan badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni keeyyoo biyya Oromiyaa. Irri kee baay'amee tulluu fi mukkeeniin sululaa fi dirree haroo fi laggeeniin ijaanuu gubsita adda kee bareenni keessi kees badhaadhee guuteera albuunni. Seenaa hedduu qabda dubbadhuus yoom dhumaa dhiisitoo yaa ulfoo haadha goota kumaa.